Namoota seeraan alaa biyyaa nama baasan shan irratti murtiin du'aa murtaa'eeti jira. Afrikaa kibbaatti oopereeshinii albuuda baastota irratti jalqabeen namoota kuma takka to'achuu poolisiin beeksise. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch waraana Huutii himateeti jira. Kunneen hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduutti dabarra. Namoota yakka namaan daldalu irratti hirmaatan shan irratti murtiin du'aa murtaa'u ministeerri haqaa Itoophiyaadhaa beeksise. Namoota karaa seeraan alaatiin daangaa nama ceesisuun yakka daldala namaati irratti hirmaachuudhaan yeroo garagaraatti lubbuu namaa sababa seeraan ala biyyaa bahuutiin akka galaafatamaniif sababa ta'an nama shan irratti murtii laachuu ministeerri deetaan ministeera haqaa Itoophiyaa obbo Balaayihuun Yirgaadhaa beeksiseeti jira. Yakka namoonni yakkicha irratti bobba'an kunis bu'uura labsii lakkoofsa 1178tiin adabbiin du'aa hidhaa umrii guutuutii fi hanga hidhaa waggaa 25tti adabsiisu ministeerichi ibseeti jira. Haaluma kanaan bara baajataa 2017tti yeroo jalqabaatiif namoota adeemsa kanarratti hirmaatan shan irratti murtiin du'aa akka murtaa'u taasifamuu kan ibsu obbo Balaayuun gocha seeraan alaa kanaan bal'inaan miidhamoo kataan dargaggootaaf carraa hojii biyya keessatti uumuuf xiyyeeffannaanis hojjetamaa jiraachuu ibseeti jira. Yakki namaan daldaluu fi karaa seeraan alaa daangaa ceesisuu yakka qindaawaa daangaa cehee ta'us himuudhaan yakka kana caalaatti to'achuudhaaf ammoo Jibuutii, Keeniyaa fi Maalaawii wajjin tumsee idil addunyaa taasisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibseeti jira. Akkuma beekamu maallaqa xiqqaadhaan biyyaa baatanii karaa gabaabaadhaan ifiis jijjiirtanii maatii teessan jijjiirtan jechuudhaan yeroo garagaraatti daldaltoonni daa'imman barumsa addaan kuchisiisuudhaan gowwoomsanii biyyaa baasuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana daa'imman odoo hubannoo tokko hin qabne gara biyyoota Eeshiyaa, Yemanii fi Suudi Arabiyaa deeman hedduun dirqisiisamanii qorichoota daldalaa seeraan alataan geejjibsiisuudhaan daangaa Yemanii fi Suudi Arabiyaa irratti qabaman yeroo garagaraatti murtiin du'aa mootummaa Suudi Arabiyaatiin itti muramuunis ni yaadatama. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch gareen Huutii naannawa galaana diimaa jeeqaatti jira jechuudhaan himatee jira. Naannoo baha jiddu galeessaatii fi baha Afrikaatti namoota balaa uumamaatiifis ta'ee namtolcheetiin miidhamanii gargaarsa akka hin geessine gareen waraana Huutii Yaman dooniiwwan galaana diimaatti irratti soso'an irratti haleellaa raawwachuun danqaa uumee jira jechuudhaan Human Rights Watch Huutii himatee jira. Galaanni diimaan kanaan dura daldala addunyaa dhibbantaa 12 oliin kan raawwatu yoo ta'u, erga haleellaan Huutii deebi'ee jalqabde ammoo sochiin doonii hedduun gadi bu'ee jiraachuun gabaafame. Baasii fe'umsa ala ergitoota baha Afrikaa dachaa 3 kan dabale hoggaa ta'u, kafaltiin inshuraansii dooniiwwan naannicha keessa dabran dachaan dabaluu fi buufata doonii barbaraa fi basaasooti irratti alergiin Soomaaliyaa kanneen akka meeshaalee mancaatiin baduu danda'anii horii fi meeshaaleen garagaloo galaanaatti saaxilamoo ta'aa dhufu dhaabbanni mirga namummaa falmu kun ibseeti jira. Baatii adoolessaa bara 2023 irraa jalqabee Huutiin dooniiwwan daldalaa naannichaa keessa jiran irratti haleellaa 100 ol raawwachuun lammiilee Filisxeenota Gaazaa keessa jiran waliin hojjetaa jira jechuudhaan dubbatan ja'a. Torban kana keessa dooniiwwan Giriikiin dalgamuu fi dooniiwwan birooti irratti xiyyeeffachuu isaanii Human Rights Watch ibseeti jira. Ameerikaan ammoo dhimma kanarratti humni waraana gamtaa Awurooppaa oopereeshinii Aspiidaasii fi oopereeshinii mootummaa Yaman sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu. Miseensonni hojjettoota doonii garee Huutii tanaan butaman haal duree tokko malee akka gadhiifaman gaafachuudhaan ta'uu baannaan ammoo tarkaanfii barsiisaa ni fudhanna jechuudhaan Huutii doorsisaniiti jiran. Poolisoonni Afrikaa kibbaa jimaata dheengaddarraa jalqabee oopereeshinii jalqabanii namoota seeraan ala albuuda baasan 1000 to'annaa seeraa jala oolchuu beeksisan. Afrikaa kibbaatti namoonni seeraan ala albuuda baasuun shakkaman kanneen irra caalaan isaanii lammiilee biyya alaa kanneen turtii biyya keessa turuuf sanada isaan deeggaruu hin qabne ta'uu poolisiin beeksise. Namoonni lammiilee biyya alaa sanada beekamtii hin qabne kunneen hanga ammaatti sabummaan isaanii hin beekamne ja'a ibsii poolisii Afrikaa kibbaa kun ta'ullee garuu torban dabre mootummaan Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota biroo hedduu tarkaanfii seeraa irratti fudhachuun ni yaadatama. Afrikaa kibbaa baatiiwwan dabran keessa albuuda seeraan alaatii fi dhagaa baafamuu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan baatii gurraandhalaa keessa namoota seeraan ala albuuda warqee dulloomaa Istiil Foontaayinii keessatti argamu baasan
kuma lama ta'an to'annaa seeraa jala oolchuu gabaasanii turan. Lammiileen biyya alaa albuuda seeraan alaa baasuun to'annaa jala oolan sanneen keessaa namoonni 128 lammiilee Moozaambiik, namoonni 473 lammiilee Zimbaabuwee, namoonni 197 lammiilee Leesettoo yoo ta'an lammiilee to'annoo jala oolfaman kanneen keessaa yoo xiqqaate lammiileen 78 du'anii turuu Afrikaan News gabaasee jira. Egaan hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu saaxinaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti caqasaa turtanii oduu yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.